wanti qabadhee dhufe kun jechaadha uumama dhiyeenya kan irra jiru waa'ee hajjii haadha sabboontuu caaltuu kanneen irraa viidiyoo qabadhee dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya wanti an jechuu barbaadu guyyaa har'aa akkuma dheengadda isin dubbannee turre jechaadha haati sabboontuu hajjii hiisisuu ni yaadattanii erga hiisistee kaateen booda mucaa waasiidhaan baasnee jirra yeroo waasiidhaan baasnu yeroo waajirri poolisaa barbaadetti sa'aatii barbaadanitti dhiyeessuu hin dandeenyetti kan waasiidhaan baasnee jechaadha akkuma waadaa galletti waajirri poolisaa barbaadanii jennaan jechaadha waajirri poolisaa barbaadee jennaan ara dhiyeessinee turre miskirii warra ragaa irratti bahu dhiyeeffadhuudhanii turanii haadha sabboontuutiin warra yeroo inni mucayyoo tana fuudhu arge jechaadha akkanaan cal jedhanii nama niidhanii akkasitti waan fedheeyyuu haa ta'u haati sabboontuus miskirii qopheeffattee jirti garuu irra caalaa miskiriin kiyya viidiyoodha maal jedhaa turte viidiyoo dhugaa dubbachuudhaaf poolisiin hin fudhanne viidiyoodha piraankii namoonni beekaa maglaba irra dalaganii kun piraankiidha piraankii jechaan akka tapha akka waan nama naasisuuf nama taphachiisuuf nama irra daladdu ni beeku jechaadha addunyaan guutuun kanaaf kun ragaan ta'u mucayyoon badde erga jettanii isaa wajjiin badu ragaa nama rageessuu danda'u fidadhaa jedhanii isinis dura qopheeffattee jirti nama sadi qopheeffatteertu keessaa sadan silaa guutamee dhufuu qaba namni lamaa qofa dhufe namni lamaan sun mucaa Mahammad jedhan tokkoo fi Mustafaadha Mustafaani beektan jedhee yaada dhugaa dubbachuu Mustafaani himee fi jirallee waan hin argin takka dhaxxeetiin rageessinii gaariidhaa miti maal jedheenii ture nan dhageenne naan rabsaa ture iyyuu jechaadha Mahammad sanillee akkas jedheenii ture nagaumaan jechaadha yoo argitee raatte kottuuti masakkareedheeni garuu waan isin ajaa'ibu kanarraa wanti guddaan nama kennaadhaamu barnoota irraa yemmuu fudhattan jedhee an abdii qaba nama tokko itti aartaniif qofa akka keenyaaf namni tokko erga hidhame ragaan har'a akka taphaatitti raggaasistu isa gatii kafalchiisuu danda'a jechaadha isa gatii kafalchiisee mana hidhaa keessatti waggaa tokko haa ta'u waggaa lama haa ta'u ji'a tokko haa ta'u ji'a lama haa ta'u hiisisuu danda'a jechaadha kanaaf waan hin argine tokko nama tokkotti aarteef qofa itti raggaasisuun kun qaanyiidha jechaadha safuu cabsuudha jechaadha ijoolleen hajjiitti raggaasisuuf dhufan kunniin har'a warruma safuu cabse malee an gara kiyyaanii safuu cabsan jechaadha malee yookaan haadha sabboontuutii waan yaadanii miti jechaadha haadha sabboontuutii ana caala namni yaadu hin jiru ani yaadaaf haadha sabboontuutii garuu dharaan hajjiin illee yoo itti deeme isiin illee yoo itti deemte nama cal jedhee ilaaluu miti anaa jarri lachuu obboleeyyan waan ta'eef jechaadha akka amma jarri na laala akka amma haati sabboontuu jettu kanaallee miti jechaadha anaa haati sabboontuu obboleettii qaaliidha gaafa isii waan feete taate anatu waliin jira namoota har'a dharaan isii duuka deemu kana daran anatu isii fayyada ni beetti isiin illee kana jechaadha kan isiin illee ni beetti kanarraa wanni akka waan isin hubachiisuuf dhufe ragaa sobaa namatti hin raggaasisina ragaa sobaa namatti hin raggaasisina ragaa sobaa namatti hin raggaasisina amma Mustafaan faa achi dhufanii abboo ati maal argite maal jennaan anoonni arge fooqii keenya gubbaadha isii hajjii waliin garas achi deemtu argee jira isii ta'uu maaliin beekte uffata isiin uffattee fi kopheedhaan beekee jaruma na fakkaatan eessa argite fooqii dubbistee bira dhattee lakki hin dubbisnellee kijiba daangaa hin qabne jechuudha mee rabbi jedhaa fooqii isaan ofii irra galan daandii irraayyuu fagoodha achirraa waan hin fakkaanne isii hajjii wajjiin deemtu sa'aatii akkanaatti isaa hajjii wajjiin deemtu arge dubbistee hin dubbisne uffata akkamiin uffatte akkana inni yoo akkamiin uffate ka isaa sirriitti hin guuttanne achi yaani waan hin fakkaanne jechaadha osoo Itoophiyaa taatee dharaan yoo akkasitti namatti masakkartu jechaadha fuudhanii hidhaa dirgim godhanii si buusan jecha ati nama nagaa nama yakkisiisuuf deemtudhanii si hidhan Itoophiyaatti nama ragaa tokko waan qabatamaatiin alatti namatti raggaasisuuf yoo ka kijibaan mallaqa nyaattee kijibaan nama raggaasisuuf yoo ka deemtu taate Itoophiyaatti fuudhanii hidhaa calabsi godhan jechaadha kunoo ati eessatti argite anillee karamatti anumaa akkana deemu nama lamaanaa dhufanii na dubbisan mucaan jarumaayyuu ijaanuun argeetuun beeku eegaa na dubbisanii na biraa kutanii akkana Mahammad sanii jechaadha karan na dubbisanii uffata akkamiin uffatteerti
baalxoo diimaa kophee jinni yaani wanni Mustafaan dubbatu fi wanni mucaan dubbatu kaati sabboontu dubbattu tokko miti jechuudha. Kaadha sabboontuutti caala dhugaa isiniin jedha. Haati sabboontuu inumaayyuu maal ni shakkee inni kunoo piraankii irra hojjetanii ennaan bakka akkana nama bira kaa'e jedhee nama bira kaa'e san bira nu waageessu maal jetteedha haati sabboontuu. Jarri hoo kun fooqii kenna gubbaa arge fuunna dhufanii waan hin fakkaanne jechuudha. Kanaaf wanni ani isiniin jechuu barbaadu walumaa galatti kabajamtoota hordoftoota keenya jarri waan akkasii dalaganiif maa daladdan jechuu miti. Ragaan akkanaa kun kufaa akka ta'e dhibbaan dhibbatti akkanumattuu isinii gala jechuudha. Kufaadha gara mana murtii maal wanni achi kutuuf hin jiru hin laalan. Poolisiin gowwaa miti beeka. Gowwoo yaani nama gowwoomsuuf ati deemtu ati dharaa deemtu kana hin beekan sirriitti jechuudha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya dharaan namatti nama tokko fakkeenyaaf anama abbaa fedhe aarii yoo irraa qabaadhe yoo itti aaree jiraadhe fakkeenyaaf Mustafatti yookaan Mustafaa kana namni ho'i himatee an itti aarii guddaa waan qabuuf gurbaa kana dhaqee anatti itti sii raggaa'isaa maal hin jedhuun jechaadha. Waan inni dalage waan hin beekneef. Ergasiin booda ammoo ni kakattalle. Kakuu kana ni kakattalle jechaadha. Kakachoo jira maali jira waa hedduutu jira jechaadha. Kanaaf ragaas walumaa galatti ragaa sobaa nama irratti raggaasisuuf deemuun gaarii miti. Nam tokko itti aarii waan qabduuf jecha mana hidhaatti haa darbatamu akkana haa ta'u isaan miidhuuf qofa deemuun gaariidhaa miti jecha. Akkasii Mustafaa isin ajaa'ibaa waan ajaa'ibaati. Maal jedheeni Mustafaadhaan bakka isin dhageessa. Bakka san hin deemini jedheen. Nagaan gaafadheeti bakka san hin deemin jennaan waan naan jedha geeffadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. San waan singeenni keesseente dhaqee dhiisee san siif hin mari'adhu oke siin hin mari'adhu waan akkasiisan. Ati nan ajajju ati ajaja natti hin kennitu kanaafamu waan si ilaalchisuu miti. Argitanii jirtanii bakka san hin dhaqin jedheeni sagalee kiyya ka duraanii siin dhageessisu bakka san hin dhaqinii dhaabadhu waan hin seenne hin beekne keessallee hin galinii yoo sillee bitanii jiraatan nullee anillee si bituu hin danda'a maal jedheeni aariidhaan morkaan deemee bakka san dhaqee mucatti raggaasisuudhaaf dhaqee jechaadha. Ijoollee achi deemte guutuu waan argitanii irra raggaa'isaa waan hin argine irratti raggaa'isinaa jedhee dhaqanii uuman taane laaqanii boroo kaiftaan bormalee iftaan jechaadha. Dubbiin kun guutuun addan ba'a. Hatti gara haqaa dartee ammoo gara dharaa ni deebiti. Ani nu'uufaati sabboontu ammoo boruuf iftaanuu nyaannee waliin dhunnee araaramna. Warri ammoo ana nu'uufaadha sabboontu walitti oofuuf duubaan haadha sabboontu akkana godhu jettanii ragaa